Iran. Isin beekun hortu السلام bas. عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. قالت مبارك شلون طبلتي تياتي؟ Okay, alhamdulillah. Dubbadhuga. ايش اللي رفتي نيتا تيدتي دفوت جرتي دقيقة واتقوة اني رفتي. Ayyee waa'ee mucaa kanaa nutti himi hoom deemtee beektaa sirriittati. Baddee deemte jedhanii. شلون إذا سومنا عبودة ديمتي؟ akkuma tasaa batteetuma deemteettuun himneef madhayite booda dawwaltee feette booda dullattii wayii takka bira nama guddaa biran dalagachuu jira jetteen osuma dawwaluttiif jirtu iida rafaa guyyaa lama qabanii hidhanii efas booda hin dawwalle xiqqoo bulteetii amma guyyaa ja'amu akkana keessa hanga dawwalte ishiin sanduroo lakkaan hidhaa jirti hin dawwalle. Achii akkasitti bilbiltee yookaan si qallaa bilbila dunaan jaan jetteetti bilbiltee asummiitti gooteetii dullatti ajjeefte jaanii na hidhanii jettee dawwaltee san booda silkii irraa fuudhanii akkam akka godhan waa ajjeesanii jiraatte ishii Allah waalam hin beekne garuu silkiin ishii hin buutu si'a buute immoo lammata deebitee dawwaluu hin dandeessu irra cufanii yookaan immoo bulooksi godhan. Okay, waziira waan si gaafa dhiifama ajjasirra naa qabii. Bakki isin itti hidhamte yookaan gandii isin itti hidhamte ni beektaa? Eessa? Bakka san qofa addunuu baasii. Dawwalleedhaa malee bakka kanaa bakka sanii hin beekamu dawwallee kasan na hidhan jettee dawwallee bakka tamitti akka hidhan. Dawwallee moo garawwee? Garawwee moo dawwallee? Dawwallee. Dawwalleen duba karaa Jibuutiiti qaamallee asii miti nuuga diree malee. Diradhaa galatti bulti moo diradhaa gala jirti moo maal jaansi dawwallee laal gaama bakka kana adda baafadha takkaa jira biyya takkaa jira Mubaarak diradhaa uummataa na jala dawwallee takkaa jira isiin san kiliinii shanaatidha. Kiliinii shan jala lakkoofsa isiin ittiin dawwaltee adda baafannaa moo maal goonu? Obsi amma dubbiin laal obsi dawwallee yoo taate hatta warri diradhaatu kana dhaqee ilaaluu danda'a. Fageenya qabdu Mubaarak dawwalleen na beekan hin beekan likitti. Sigaleemi kilomeetira 15 akkas diradhaa irraa 15 diidamuun gahu. Yaa waaqisuma gad deemtu dawwalleen yoo dawwallee taate dawwalleedha moo garawweedha moo puutulaandiidha moo soomaayilaandiidha moo mandashoodha moo. No dawwalleedha silkiin silkuma Itoophiyaati. Bilbila san nuuf himi ayyee bilbila san nuuf himi bilbila san nuuf himi. Bilbila isii sheersiniif godheen Itoophiyaa yoo ta'e ni dalagachitti lakkoofsi Itoophiyaadha. Itoophiyaadha. Okay muubee lakkoofsi Itoophiyaa eegate dawwallee ta'umta jalaati taa diradhaa jalaati kililii shanaati jechuudha kililii shaniin bultisiin san gisee namnichitti hidhamee jijjiga geessan manni isaanii manniidhaa guddaan jijjiga kara Jibuutii jechuun oofan kara jijjiga ol fidan achiilee ni qaban yaaf dawwallee irraa ni qabanii so namni likkitti ammaas akkasuma ragaa qabatamaa quba qabu kan biraa takka akka isii kanas silaa nuuf akkuma waziiraa kanatti ammallee. Haati dhufaa jirti bareeda Obboleettiin dhufaa ishee godhaas obboleettiin dhufaa ishee nu godhaa. Okay, please warreen kara dawwallee san jirtan ijoolleen teenya hedduu jira achi. Warri as sheer godhaa please. Laa akka nagayetti dawwallee tun taane gurawwee jechuun nagayee mee qoyaa. Garawwee namni waan akka ittiin amma dhageere. Qoyaa obsa. Okay, hayyeeme namni micoota na laal nama waliif dawwaltan yookaan namni micoota na waliif dawwaltan ni beektan suuraasi namni isii tanaa waliif dawwaltan namni isii tanaa wal quba qabu ni jira nimee yoo jiraattan kan sobnetti nambara 8 barreeffadhu naas ol galchaa kan sobnetti ka isii tanaa walii dawwaltan ka wal beeytanii yoo jiraate nama 2,500 kana keessa mee hin jiru nambara 8 okay nama kanarratti qabii ol naqimee suusi argeessaa ol galchimee. Olgalchaa suusii argeessaa. Hundi keessa membarii tuttuqaa gaayis. Membarii tuttuqaa tokko. Membarii tuttuqaa mee. Shabakaan na qabu jira membarii tuttuqi. Suusii argeessaa. Suusii argeessaa. Suusii argeessaa. Barreessi mee deebisi. Tuttuqi membarii. Baariyaadii na qabu namni dhufu. Taap taap godhee. Suusii argeessaa. Suusii argeessaa galchaa monitaroo jiraattan munii laanfaan. Suusii argeessaa. Thank you. Daddafaa ishee godhaa. Daddafaa. Suusii argeessaa barreeffadhu mee suusii. Hooma ta'e barreeffadhu. Deebi'aatii ammallee dhageeffadhaa. Okay. Dhageeffadhaa ammallee dhageeffadhaa dhiifama wajji. Namni micoota na waliif dawwaltan warri micoota na beeytan namni micoota na beeytu walii galleemi
Laal okay koy. Okay susi mai harar geli taja. Susi mai harar geli ta nama jokana ya. Michon harar geli tati mubarak. Ya isi tan algal chilal. Irade malle irade barrefadu sadet. Irade barrefadu yo khamodi tarna akan ina rakabe algal cha. Davi barrefadu. Wait. Michon harar geli tati mi isi tan awal be khanje ada mube. Kutte mas baddega komanti kaisa. Bye bye. Argaan jira eenyutti maqaasi godina sana gargaara. Laal susi mai harar geli taati. Okay, mee namni sadii nama ol seentan nama isii beeku. Gammachuu, Koofii Oromoo, Rudwaan nama isii beeku. Nama isii beeku dubbadhaagaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Ni beektaa? Ni beektaa? Gammachuun argatiin gammachuudhaan callume itti taa'arta miti. Dunqoorticha eegee yalla. Koofii Oromoo. Gammachuun argatiin gammachuudhaan. Koofii Oromoo. Mubarak. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Dubbaa dhumbeetta. Nin beeka. Baay'ee eessatti beekta. Ani bakka na jiraatu magaalaa Baddeessaati. Kan dura Dirredawaan jiraadha naan jettee bakka haadhaaf abbaa ishiillee nin beeka bakka dhaloota ishiillee nin beeka. Eessi bakkee dhalootasii. Miicata magaalaa Miicataati. Harargee lixaa taatee bulchiinsa magaalaa Machaadhaa Miicataa jalatti. Eessa akkasiin jettu mumbeetta amma. Dirredawaa jiraataa turte soommana iida duratti naa dawwalaa walii dawwalaa turre. Lakkoofsa kanaan naa dawwaltu turte eefasanii immoo iida arafaati as lakkoofsi ishiidhaa hin dalagu ture. Duwwaa 927 46 98 duwwaa 9 kan lakkoofsi. Okay, dhugaadha. Dhugaadha. Dhugaadhaan waarak. Dhugaadha maaliif beektaa? Midhaami okay. Dhugaadha iida soomaatiin booda dhabamte iyyuu siinuu gara dilaa deemte. Gara amma deemte jedhame kana deemte. Amma maatiin dhufaa adda baafannu. Kana booddee quban qabdu bishaa tabaleessu. Okay, mube amma asirratti gaama marra jaasaa kanarratti karan deemuu hima. Dubbadhu ishee. Atoo. Bakka inni amma diralaa jee kanatti. Qoy isin naanii fakkaatu kun naanii dhamu. Koofii. Dubbadhu koofii. Koofii. Nagaama hin beektaa bakka isin jirtu. Injira hin beektaa bakka isin jirtu. Ya bakka isin jirtu ani hin beeku ጓደኛ si beeka ጓደኛ si isinii fida obsaan na eega. ጓደኛ si akkamitti barte? ጓደኛ si namarraan bare ani ጓደኛ isaa beeka isii beeka nama isii waliin. Eenyu maqaan si maqaan si eenyunni? Maqaan si eenyunni? Fatiyaadha Fatiyaa. Fatiyaa maqaan si kana eenyunni? Maqaan si kana eenyunni? Dunqooroo eegee lombo Bilal absee kana likki jira Mubarak absee kanaatu likki jira. Dunqooroo. Abdul Wahid. Hin beektaa? Asirriitti hin beeka ishii sirriitti hin beeka ammaan tana eefaa soommana arafaati as walqumaan qabnu malee san dura immoo naa dawwalaa turte sanii as bakka bilbila irratti dawwaleen dadhabee. Siin jenne Abdul Wahid moo maal jedhama kun? Abdul Wahid hin beektaa? Membara kana tuttuqaa baariyaaliin akka'u. Membara tuttuqi membara jala jiru kana gatii abaabaa tokkootiin tuttaa tuttu. Tuqeen tuttaa. Eshi atin beektu Abdul Wahid. Namaan barbaadu Mubarak.
Mu beekiya. Naman barbaadu amma gotakka nama dawwallee jiru. Nama dawwallee isii dirraa gadii san jiru. Oromoo teenya namni achi jirtu kan sobnetti achiin jira jeeti nambara shambarreeffadhu please namni achi jiru. Nambara shambarreeffadhu. Namni dawwallee jiru. No mana hidhaa sana abdiidha. Mana hidhaa sana namni itti himee dhaqee beeka. Hedduu abdiidha. Ati dirraa hirtaami bro. Ana maduro bolessu yachitti dameetiin dhaqee ilaalee amna deegaa 520ti. Dheeyite ilaaluu dandeessa. Ashawarraa korta montiirraa maali? Mannaara shinileedha. Ashawarraa korta. Bro osoo nu dheeyitee nutti tola ammaa'u